Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kanaa hundumti keessanuu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Ammas odeeffannoo tokko qabadhee dhufeen jira. Innis waa'ee tiin nambariitii wal qabatee koomentii irratti barattoonni tokko tokko na gaafachaa jirtu. Innis tiin nambariin barattoota Remedialitiif dirqamaa kan jedhudha. Anis odeeffannoon qabu irratti hundaa'ee viidiyoo kanarratti tiin nambariin barattoota Remedialitiif dirqamaa akkasumas barattoota Freshmaniitiif dirqamaa kan jedhu akkasumas immoo tiin nambariin nuti mataan isaayyuu maali kan jedhu irratti odeeffannoo tokko tokko qabadhee dhufeera. Kanaaf aga xumuraatti akkana wajjin turtan isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone YouTube chaanaalii kana ammallee subscribe godhaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana like godhaa, koomentis barreessaa, hiriyoota keessan bira akka qaqqabuuf immoo viidiyoo kana share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoo garaagaraa ammoo yoo barbaaddan diiteelii wantoota barattoota wal qabatu kamiyyuu Telegram page keenya irraa waan keenyuu fi Telegram chaanaalii keenya join gochuun dagatinaa isiniin jedhaa. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti darbinu. Egaa akkuma beekamu ministeerri galiiwwan Itoophiyaa ji'a 2 dura barattoonni yuunivarsiitii seenan kamiyyuu tiin nambarii akka qabaatan ibsee ture. Ofii tiin nambariin maalidha? Barattoonni Remedialif fi barattoonni Freshmanii immoo dirqama tiin nambarii qabaachuu qabu. Isa jedhu irratti wajjin dubbanna. Tiin nambariin tax identity nambariidha jechisaa tokko tokkoon gaafa laallu. Kana jechuun lakkoofsa gibiraati jechuudha. Namni daldala keessa jiru kamiyyuu daldala kam keessatti hirmaatu kamiyyuu lakkoofsa gibiraanii qabaata jechuudha. Gibira waggaadhaan waan kaffaluu fi lakkoofsa gibiraanii qabaata. Kanaaf barattoonni akkuma daldaltoota kana lakkoofsa gibiraa qabaachuu akka qaban ministeerri galiiwwanii ibsee ture jechuudha. Maaliif barbaachisee tiin nambarii barattoonni akka qabaataniif yoo jenne, egaa akkuma beekamu barataan tokko turtii mooraa keessatti dabarsu keessatti qoodannoo baasii yookaan immoo koosti sheerii kaffaluunsaa dirqamadha jechuudha. Wantoota mooraa keessatti sarviisiiwwan garaagaraa argatee fi dirqama koosti sheeringii kaffaluu qaba jechuudha. Erga yuunivarsiitii dhaabee hojii argate dirqama koosti sheeringii kaffaluu qaba jechuudha. Garuu immoo kanaan dura barattoonni baay'ee yuunivarsiitiidhaa yeroo eebbifamanii ba'an yoo hojii mootummaa hin argatan ta'e yoo hojii dhuunfaa isaaniitti bobba'aniiru ta'e yeroo baay'ee taaksii hin kaffalanii jechuudha. Barattoota muraasa qofadha jechuudha koosti sheeringii kan kaffalan jechuudha. Akkuma beekamu immoo ministeerri barnootaa barattootaa fi koosti sheeringii dabalee jechuudha. Barattoonni guyyaadhaaf qarshii 22 kan ramadamaa fi ture amma naannoo qarshii 100 ol guddateera jechuudha. Kanaaf dirqama qarshii kana barattoonni hin kaffalle taanaan mootummaadhaaf kasaaraa waan ta'uuf yoo tiin nambarii kana qabaatan lakkoofsa gibiraa kana qabaatan immoo barataan kamiyyuu ni kaffala jechuudha. Dirqama isaa waan kaffaluuf tiin nambariin kanaaf barbaachisee jechuudha. Kanaaf ammatti barattoota Remedialitiif dirqama, barattoota Freshmaniif dirqama jennee gaafa laalu akkuma beeksisa garaagaraa irraa yoo argitanitu ta'e yuunivarsiitiin tokko tokko gaafa barattoonni Freshmanii akkasumas barattoonni Remedialii yuunivarsiitii join godhanu tiin nambarii yookaan immoo lakkoofsa tax identity nambarii kana qabatanii akka dhufanii mooraan tokko tokko ibsaa jiru jechuudha. Mooraan hin ibsine jiru, mooraan fidaa tiin nambarii qabadhaati kottaa jennee jira. Akkasumas immoo mooraan fidaa kottaa jedhanii jiru jechuudha. Garuu dhimmichi deemee boodarra ammallee yoo baasuu baattan boodarra baasuun keessa waan hin oollee fi lakkoofsa tiin nambarii kana yoo isin danda'amaa ta'e barattoonni Remedialis barattoonni Freshmanis ammuma irraa kaasanii osoo qopheeffatanii gaarii ta'a jechuudha. Maybe yuunivarsiitiin isin gaafachuu dhiisuu danda'a. Tariis immoo isin gaafachuu waan danda'uu fi isin ammuma irraa kaatanii yoo qopheeffattan gaariidha jechuudha tiin nambarii jechuudha. Tiin nambarii kana immoo akkamitti baasuu dandeenya isa jedhuu fi waajjira galii aanaa keessan jiru yookaan immoo bulchiinsa magaalaa keessan keessa jiru hidhattanii achi odeeffannoo gaafachuu dandeessu. Achirraa iddootti qarshii baasisanii jiru. Qarshii baastanii tiin nambarii kana baafattan jira. Akkasumas iddootti tola isinii kennan jira waan ta'eef
Isa kana waajjira galii aanaa keessa yookaan immoo magaalaa keessa hin jiru dhiyootti dhaqxanii gaafatanii siin nambarii kana baasifachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe kan tola baasanii jiru akkasumas immoo kan qarshii gaafatanii fudhatan jiru jechuudha. Kanaaf odeeffannoo gootuu yoo barbaaddan waajjira galii aanaa keessan keessa jiru dhaqxanii gaafachuu qabdu jechuudha. Kanaaf maybe dirqama ta'uu danda'a. Akkasumas immoo yuunivarsiitiin sa'aatii kanatti isin gaafachuu dhiisuu danda'a. Garuu beeksisa yuunivarsiitiin keessan baasu ilaalaati yoo baasaa isiniin jedhe baasa. Akkasumas immoo gara fuulduraatti baasuun keessan waan hin hafnee fi asumaanis waan isiniin jechuu barbaadu ammumarraa kaasanii yoo qopheeffatan gaariidha isa jedhu irratti yaada qaba. Kanaaf waayitiin nambariitii wal qabatee odeeffannoon qabu isuma kanadha. Haga xumuraatti waan na wajjin turtaniif galatooma. Gaaffii qabda yoo jiraate koomentii naa kaa'aa. Gaaffii keessanitti hundaa'ee wanta barataan fayyada jedhee yaadu viidiyoo isiniin hojjedhaa. Koomentii barreessuun dagatinaa galatooma.